Second, you're in. Go. Egaa hordoftoota sagantaa kennaa hiriirichi eegaluudhaaf deemaa asitti argaa ka jirtan baay'inaan warra koree qopheessituu hiriira kanaati. Namoonni hedduun dhufaa jiru. Already laayinarra galanii namoota duubaan hafan eegaa jiru. Hiriirichi eegaluudhaaf deemaa. Warra koree qopheessituu keessaa namoota muraasa wajjin daqiiqaa gabaabduudhaaf turtiin godhaa. Maalirra jirra hanga ammaa updatein jiru maal fakkaata kan jedhu gaafachuudhaaf asitti warra qopheessaa hiriira kanaa keessaa adde Leelaa Abbaawarii Ufafootti argaa jira. Adde Leelaa maalirra jirtani mee updatein jiruu fi namoota mana jiran sagantaa kana daawwataa jiran dhufuudhaaf qophiitti jiran waamicha akkamii taasistaaf? Nuti qophii keenya xumurannee uummata eegaa jirra. Kottaa ba'aa waan nurraa eegamu hundaa qopheessinee karaa deemu saama xiqqoon nu hafeera. Oromoo kan haddan baane waliin dirmanne waliin hin dhaabbanne maal goona mana keenya waanuma kana hojjechuu yoo hin dandeenye sa'aallee walii eegne sagantaallee waliin deemne uummata keenya biyya jirullee hangoomsuu qabnaa. Kottaa ba'aa maal hedduu maaliif ciiftu kottaa. Namoota hedduutu asitti dhufee yeroodhaan argama. Warri karaarra jiranis hedduun akka jiraniin mul'ata. Mee nama haaraa waan irra deemaa jiru kana hin beekne hiriirri irra qophaa'e kunu gabaabumatti hiriira akkamiiti kan jedhu muraasa oduu yaadannoo ibsa. Hiriirri har'aa kan abbootii amantiitiin amantii Oromoon qabdu maraan kan hoogganamu Musliima, Kiristaana, Waaqeffata hundumaan abbootii amantiitiin hoogganama. Sagantaan hundillee kadhaallee haasaanillee waanuma abbootii amantiitiin kan hoogganamu ta'a. Haadha uummatatti kan agarsiifnu nuti Oromoon amantiinillee gandaanillee maalinillee hin qoodamnu nuti tokko waliin jirra. Kan immoo gadi baafne uummata biyya jirullee itti agarsiisuu qabna akka waliin jirru diina keenyattillee mul'isuu qabna. Nuti tokko maalinuu adda hin baanu. Egaa akkuma dhagaa jirtan Oromoon amantiidhaan adda hin qoodamu. Warra amantiidhaan Oromoo adda qooduuf deemuuf ergaa dabarsuu fi wanti adeemsifamaa jiru. I think let me fix something. Egaa koree qopheessituu keessaa adde Leelaadha amma yaada ka dabarfatee namoota garaagaraatu asitti argama. Namoota muraasa gaafii gochaan isin eegaa. Mee maalitti jirtanii abdeetii jiru wanti nuun jettu maaltu jira obbo Jamaal? Heddumina san keessaa akka qabxii takkaatti fudhadhee wanni ibsu barbaadu ilmaan Oromoodhaa kan biyya keessa jiranii fi kan as keessa jiran har'aan tana wanni qabsoon diinni ilmaan Oromoo irratti lafaa kaasa diina amantii akka qabxii godhachuudhaan waan kaleessa wayyaaniin ittiin lajjayin yookaan immoo ittiin milkaa'in har'aan tana haareetti waan wayyaaniin ittiin milkaa'in maqaan sii bade har'a lafaa kaasa. Fakkeenyaaf akka nama tokkotti sibiidhaan bara sagantamii takka irraa ilaa hanga sagantamii fi sanii jidduutti ilmaan Oromoo waa'ee amantiitiin adda baasanii waa'ee ajjeechaa saba har'aan kan nafxanyaa kan gartee lafaa ka'e yaada lamaan dhufan. Yaadni tokko yaada ilmaan Oromootiitu ilmaan nafxanyaa yookaan fixee jechuudhaan dookumentarii dalagaa turan. Wanni kun deddeebi'ee dhufaa jira. Wanni isaan dalagan fakkeenyaaf boolla keessatti ilmaan Oromoo fixaa turan jaaniiti dookumentarii kijibaa dalagan. Namni mootummaan takka ubbuunii fi namni haala ajjeesu viidiyoo kaasuun qabdu. Ummata du'umoo sun irraa dhorku qabdu. Sanis deemeeti amata 15 amata 20 eega dhiyaate from 1991 2000 something inneen rakkoon san ifa baate akka ilmaan Oromoo hin fixin akka isaan ajandaa san dalagan ifa baate. Maal fakkeenyaaf yoon isinii fudhadhe waa'ee baddannoodhaa fi gaara mul'ataa keessatti ilmaan nafxanyaadhaa Oromoodhaan nu fixee jaaniiti viidiyoo kijibaa wayyaanee wajjin akkuma amma dubbiin amma deemtu sanatti wayyaanee wajjin waan kan dalagaa turan. Wanni san ifa baateeti har'aan tana ilmaan nafxanyaa ta wayyaaneen ittiin najjayin ittiin najjaanii har'a mootummaan abiyyiidhaa mootummaan nafxanyaadhaa lafaa kaaftee jechuudha. Maaliif obboleeyyan ilmaan Oromoodhaa ilmaan kiristaanaatiif ilmaan islaamaa akkasumatti waaqeffataa wanni isaan godhaa jiran har'a waan wayyaaneen ittiin najjayin san lamadatti haaree baasa. Maaliif foormuluma abbaan isaanii foormuluma isaan warri isaan barsiise warri isaan guddise san irra dacha'anii jechuudha. Amma maaltu dhufe har'aas ilmaan Oromoodhaa masqala dura qaban wajji guddate
afaan Oromoo haasa'u fidanii maal godhan masqala dura qaban nu fixee ilmaan islaamaatiin nu fixee ilmaan islaamaa bira dhaqanii islaama Oromoo fakkaatu kan Oromoo irra duulu ilmaan kiristaanaa isin fixee jechuudhaan siyaasaa gama lamaaniin islaamaa fi kiristaana waliin fixuuf ajandaa kan uuman please ilmaan Oromoo mootummaan amma jirtu mootummaa eenyuuti mootummaa kaleessa wayyaaneen guddiftu formulaan isaanii kan gaddaa du'eeti addunyaa irratti wayyaaneen maaliin beekamte terrorist warra nama jeesu warra biyyaa nama baasu warra bahaara nama nabu ja'anii addunyaan beekan ilmaan arra ilmaan isaaniitu ammaas ka'ee eega Oromoon biyya sitti irratti abbaa ta'uudhaaf hiinxarra geesse yookaan immoo biriija dabarte san haayijaak godhanii ilmaan Oromoo arraas amantii tanaan itti dhufan jechuudha please waan kaleessa dabree fi wanni ammaa takkum wanni beekuu qabdan arraan tana islaama kiristaana waaqeffata Oromoon takkaa waaqeffataa fi kiristaanaa fi islaamaan adda baateen beektu kiristaana islaama waaqeffatan adda baateen beektu dur irraa eegali Oromoo dhiisi saba Oromoon ta'in ifi wajjin amantii isaanii kabajjee fi waliin jiraachaa turte kanaafuu tana kijibsiisuuf arraan tanas haareetti qabsoo godhaa jirra jechuudha warri biyya keessaa warri garaa bitamtan dhaamchiniin isinii dhaamu warri garaa bitamtan amantii islaamaa qabaattanu amantii kiristaanaa qabaattanu maqaa amantiitiin uummata Oromoo dhiisaadha maqaa amantiitii alatti deemaadhaati waan najjaatan najjaa yookaan immoo waan sorobbadha tanaan akka nama tokko dhaamsa dhaama hedduu galatoomi Jamaal akka argaa jirutti ka dhaaddannoo adda addaatu qabatamee jira tisheertii uffatamee irratti mallattooleen amantaa adda addaa taa'ee jira tokkummaan kenna oromummaan kenna regardless of religion diversity yookaan garaagarummaa amantii qabnu uduun dandaangessin oromummaa kennaaf ni dhaabbanna kan jedhu namoota hedduutu dhufaa jira abbootiin amantii iddoo kana gahaa jiru hiriira kana adda durummaadhaan kan geggeessan abbootii amantiiti daddaftanii dhuftanii ammaan tana kan jirru Oromoo Community of Minnesota irraa ka'eeti hiriirri kun kan deemu mee hiriira kana asirraa ka'eeti garam akka deemu osoo isinitti hin himin dura asitti ka arginu baay'ee ijoollee xixiqqaa fa'aatu jira ijoollee guddattu ijoollee lafarraa kaatu keessattuu immoo qabsoo dhiyeenya kana deemaa jiru keessatti gaheen isaanii gahee guddaadha maqaan keenyu maaliidhaaf dhufte maqaan keenyu maaliif hiriira kana ka baate maaliif hiriira kana bahuudhaaf dirqamte Do you want to talk in English? Why you come to this protest? Different language, and because we follow different religion, they want to just divide us based on the diversity of religion we have. Oh, thank you so much. Akka argaa jirtan ijoolleen hin hafne namoonni guguddaan jiru abbootiin amantii jiru asitti kan walitti qabamee argitan kuni waan sloganiiwwan har'a qabamee gadi ba'uuf deemu waan hedduutu as keessa jira daddafaa koottaa namoota adda addaa isinii dubbisaa isin eegaa karaa hundaanuu waan godhamu karaa hundaanuu qabsoo adeemsifamu okay hayyee haa ta'u mee nama biraattiin dubbisaa mee maqaan keessan eenyu maaliidhaaf dhuftanarra haalli amma guyyaa kana Oromoo keessa jiru hedduu yaaddessaadha diinni keenya diinni Oromoo bara dheeraadhaaf Oromoo karaa adda addaatiin addaan qooduudhaaf waan yaaliin hin godhin hin jiru karaan isaan hin deemin hin jiru bu'ii bahiin isaan hin bahin hin jiru garuu kun ta'ee baruma TPLF kanalleen karaa adda addaatiin karaa amantiitiin karaa gosaatiin qooduudhaaf yaalaa turane hanga ammaatti kanatti milkoofne amma sababa namni maqaa Oromoo dubbatu taayitaarra dhufee akkaataa Oromoon quban qabne waggaa 50 duuba nafxanyoota bara dheeraadhaaf Oromoon rakkina kanaan gahan awwaalaa ol guuree ekeraa isaanii ol guuree amma Oromoo addaan ciruudhaaf sababa biraa uumee jira jechuudha sababa amantii kuni ka ittiin amantiin Oromoo qooduun ka ittiin gaggeeffamaa jiru warra diina Oromoo bara dheeraadhaaf ta'an qofa doon ta'ini mootummaa Itoophiyaatiin durfamee kun deemaa jira jechuudha akkuma been Abiy Ahmed yeroo adda addaa olii gad deeme kun Wallagga kun Arsii kun Shawaa kun Baalee kun Gujii kun Booranaa jedhaa tureera jechuudha
ammallee deemee yeroo dheeraadhaan dura hin yaadatna taanaan Abiy Ahmed amantiidhaan kun akka inni gochuudhaaf jiru jedhee dubbachuusa hin yaadattu kanammoo duubaan akkas yaa jedhu malee kana keessatti bobba'ee jiru mootummaa kana jechuudha. Amma maaltu deemaa jira? Ummata kiristaanaa kafixaa jiru, ummata islaamaati jedhanii, ummata islaamaa kaajjeessaa jiru kiristaana jedhanii rakkinna ofii isaaniitti uuman Oromoo addaan baasuudha. Kun Oromoo kiristaanaati, Oromoo islaamaatti isin fixe jedhanii Oromoo addaan ciruudha. Waan isaan godhan kan ummatni keenya addaan akka gaariitti hubatee dura dhaabbachuu danda'uu qaba. Waan biyya keessatti deemaa jira, waan Shaashamanitti deeme, waan Arsii keessatti deeme hunda kana ka hojjetaa jiru duubaan ka hojjetaa jiru mootummaa. Kana kan beennuun innumti mataan isaa nama meeqaa hiinee jira dheera warra bilisiginnaa isaanii keessa jiran. Kanatti bobba'ee hojjeta mootummaa mataa isaati malee uummata Oromoo miti. Uummata Oromoo xureessuudha. Uummata Oromoo akka bineensaatti dhiyeessuudha. Uummata Itoophiyaa biratti kun aadaa fi naamusa uummatni Oromoo qabuun ala waan akkasii qopheessaa jira waan ta'eef mootummaan kun baduu qaba deemuu qaba. Kanaaf uummatni keenya waan nuti uummata keenyatti dhaaman sablammoota uummata keenya keessa jiran karaa adda addaatti sablammii Itoophiyaa keessa jiran ka Oromiyaa keessa jiran guutuu nuti uummata amantiidhaan nama fixuu miti. Nuti uummata amantiidhaan mootummaa kana dura dhaabbachuu danda'uu qaba. Akkas tubannee waliin dhaabbannee akka tokkummaa keenya karaa hin diigamne akka hin diigamnetti waliin socho'uu qabne dheeraama kanu. Hedduu galatoomaa egaa deemnee namoota tokko hiriira kanaaf dhufan dubbisaa isinii dhiyeessinaa akka who? What is it? Okay. Can they let them go, please? Oh, he's here? He's here. All right, I will tell them. Okay, all right. Egaa akka argaa jirtanii uummanni Oromoo Minnesota jiru hiriiraaf dhufaa jiru. Hiriirichi jalqabuudhaaf yeroo muraasatu hafaa. Manni karaa adda addaatiin garanatti argamaa jira. Amantii adda addaa kan qabu, aadaa adda addaa kan qabu, uffata amantii isaanii fakkaatu, uffata aadaa isaanii fakkaatu uffatanii asitti argamaa jiru. Daddaftanii asitti argamtanii akka hiriira kana eegallu waamicha isiniif dhiyeessinaa. Namoota koree hiriira kana qopheessan keessaa namoota tokko dubbisaa isiniif dhiyeessuu itti fuufaa. Mee yeroon geesse Abdurrazaaq yeroo tokkoon si dubbisa. Mee maaliif jirtan? Qophiin keessan maal fakkaata? Namoota muraasa koree qopheessituu keessaa dubbiseera. Atis egaa warra koree qopheessituu keessaa nama tokko. Maaliif jirtanii namoota karaarra jiraniif dhufaa jiraniif maal dhaamta? Yeroo ammaan tana qophiin hundinuu dhumatee jira. Hiriirri jalqabuudhaa fi daqiiqaa muraasa qofannoo hafa. Akkuma beekamu nama turee jira kaayyoon hiriira guyyaa har'aa hanga lameen hiriirota hanga kabajamtoota ilmaan Oromoo kanneen yeroo ammaa as jirtan hiriirota guyyaa har'aa hunduma isaaniitu kan walitti qabuu fi du'aayii guddoon illee kan walitti qamataa guduuf taa'inneetiin yaadna. Kanaaf Oromoon akka amantiidhaa fi kutaadhaan yookiin ammoo lagaan akka kan qoodamne kan ittiin mirkaneessinuu fi abbootiin amantii hundi isaaniitu kan amantii Ortodoks, kan amantii Protestaants, kan amantii Kiristaanaa hunduma isaaniitu dameelee jiran hunda abbootiin amantii isaaniitu dhufaa, kan Musliimaa abbootiin amantii hundi dhufanii kan waaqeffannaan dhufaa. Amantiileen kunniin hundi isaaniitu Oromoon amantiidhaan akka kaleessallee akka gargar hin qoodamin hadhallee akka gargar hin qoodaminii fi boonullee Oromoon amantiidhaan akka gargar hin qoodamne kan agarsiisu hiriira kaayyoon isaa isa kanaa fi gara biraatiin ammoo hidhamtoonni siyaasaa Oromoodhaa kanneen dubbachuu isaaniif yookiin ilaalcha addaa qabaachuu qofaan mootummaa kanaan ilaalcha faallaa yookiin ammoo ilaalcha garaagarummaa ilaalcha qabaachuu qofaan hidhaman hatattamaan haaguree tokko malee akka gadhiisanii fi diraamaan uummata keenya irratti osoo uummanni keenya yakka hin dalagin kanatu godhame jedhaniitiin gaggeeffamaa jiru akka dhaabbatu kaayyoon isaa kana. Kanaaf uummanni Oromoo yeroo ammaan tana kanneen isteeta ollaa irraa dhufaa jirtanii fi kanneen magaalaa kana keessaa illee bahaa jirtan keessumattuu keessummaan keenya abbaan amantii Ortodoksii kan Waashingtan DC qeessis Saamu'eel dhufanii mukeessa yookiin magaalaa kana jiru. Kanaaf hundumti keessanuu kabajaan isaanillee kabajaadhaan qeeballaa hiriirri kun ammoo hiriira addaati jennee eenna. Kanaaf Oromoon kamiyyuu hiriirri kun si jala hin darbini hatattamaan hiriira seena qabeessa keessatti kana keessatti gahee kan ketabadhu isheenayin guyyaa manatti haftee probably kana booda hiriirri akka kanaa kun godhamuudhaa fi
godhamuu dhabullee ni mala. Kanaaf ani ergaan ani qabu hawaasa Oromootii fi hatattamaan kootaati waliin dhaabballee gara hiriiraa yaanu hiriirri ni ta'a. Hiriirri ammoo sa'aatii 5 shaarp mataa irratti dhumatee waan adda faca'uu fi namuyyuu sa'aatii 5 booda yookiin hojiidhaa bahee dhaqqabadhaa wanti jedhamu har'a hin jiru. Kanuma wanta dabaluu barbaada. Hedduu galatoome Abdurrazaaq. Galatoomaa Qeerroo miidiyaanis as argamuu keessaniif waadaa galateeffachuu Hayyee. Egaa akka argaa jirtanii qophiin hiriira akkuma itti fufetti jira. Qophiin hiriira akkuma itti fufetti jira. Namoonni hiriira hirmaachuudhaaf argaman dhufaa jiru. Qophiin warra koree qopheessitus maayikii isaanii konkolaataa isaanii tolfataa jiru. Egaa sodaan diinota Oromoo, sodaan warra Oromoo irraa sodaa qaban guddaan tokkummaa Oromooti. Tokkummaa Oromoo immoo karaa adda addaatiin mirkaneessina. Tokkummaa Oromoo karaa ittiin mirkaneessinu keessaa tokko garaagarummaawwan xixiqqaa jiran kan naannoo itti dhalannee kan amantiidhaan wal qabatu kana exploit godhanii akka nuti walirra focus goonuu fi isaan raawwataa jiran akka waan san dagannu nu gochuudhaaf deemu. Oromoon deebisaa jiru garaagarummaa amantaa fi garaagarummaa naannoo itti dhalanneen tasuma nu qooddanii Oromoo waan godhaa jirtan kana dhaabuu hin dandeettan kan jedhu Oromoon sagalee isaa ol kaaseet hiriira bahee karaa adda addaatiin marii adda addaa adeemsisee isinit deebisaa jira. Nahaa jiru warri biltsiginnaa warri nama ajjeesaa jiru warri mootummaa biyyiin durfamu naasuu guddaa keessa jiru naasuu itti jiran kana itti cimsinee itti fufnaa. Akkuma argaa jirtan Oromoon heddummaatee walitti qabamaa jira. Akka dhuftanii hiriira kana makamtan waamicha isinii dhiyeessina. Akkuma hiriirri kun jalqabeen tamsaasa kallattii kan itti fufnu ta'a. Turtii gaarii Qeerroo miidiyaa wajjin.